Gizee tokko tokko nu shamarran biyya Arabaa rabbuma keenya nu eegaa waaqayyuma keenya nu eegaa yoo jennu sobaa miti jechuudha. Dhugaa isa qabatamaadha. Egaa viidiyoo na cinaatti argaa jirtan viidiyoo na cinaatti argaa jirtan kana obboleewwan kiyyaa yookaan keessanii gola madaamii keessatti minkeeyyifni yookaan immoo inni qorri dabarsu minkeeyyifa yookaan dhiisii jedhama. Afaan biyya Saa'udiitti irra guddina minkeeyyifa fayyadamu dhiisiis hin jedhu jechuudha. Maqaa biraa hin qabu ta'ee hin beeku jechuudha. Egaa dhiisiin yookaan minkeeyyifni kun kutaa hirriba isaanii keessatti osoo isaan rafanii akka carraa hirribni isaanii fudhannee minkeeyyifni kun irratti boba'ee yookaan qabatee mana isaanii kilaasii hunda gubee fixee garuu isaan immoo waaqayyoon isaanii harka isaa jala qabatee waaqayyo oolchadhaa yoo jedhan sobaa miti. Rabbiin bakka hundattuu nama eegaa, inni gola madaamii keessattis nu eegaa, waaqayyo rafee hin beeku kan jedha sun faarfannaan kun iddoo argatee jira jechuudha. Waaqayyo rafee hin beeku inni akka namootaa halkan dukkanaa keessaa ijoollee isaa eeggata kan jedhu iddoo kanatti fa'aa argamaa jechuudha. Maaliif jennaani inni nu uume, inni nama godhee nu uume nu gatee hin rafu jechuudha. Inni obboloota keenya kinoo akka haala kanaan baasee jira. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Meeshaan yoo gubates manni yoo gubates lubbuu namaa hin caalu jechuudha. Kan hin deebine kan hin argamne wanti bifa sanii kan lammata hin deebine lubbuu namaati malee meeshaan wanta maallaqaan bitamee dhufuudha jechuudha. Egaa obboloota koo bakkuma jirrutti bakkuma jirtanitti waaqayyoon isin haa eegu akka amantaa keessanitti. Dhugaa rabbii isiniin jedha. Akka amantaa ofiititti tsalootii ofii godhachuun, kadhannaa ofii godhachuun, du'aayii ofii godhachuun waan xiqqaa miti. Waan xiqqaa miti jechuudha. Egaa nagaallee hin dagannee ashamaa harka fuunee kabajamtoota daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Kan wajjin jirtanii ana walii toobedha jechuudha. Mana kana warroonni haarawaa taatanii laayik gochuudhaan viidiyoo yeroo yeroodhaan asirratti darbuu nu wajjin hordofaa isiniin jechuun affeerraa kootidha. Egaa akkuma argitan yookaan isinii ibsu yaalitti jechuudha. Gola ormaa keessatti maashinoota hedduutu jira. Golli ormaa manni biyya ormaa yookaan biyya Arabaa akka biyya Itoophiyaa mukaanii miti kan gad dhaabbate. Jalqabni isaa ka'umsi isaa sibiilotaaf dhagaa yoo ta'u isaan keessaa elektirikii shiboo elektirikii keessa loosaa kan fidanidha. Manni isaanii dhaabbatee jiru kun hundisaatu shiboo elektirikii keessatti guutee kan jirudha. Warroota mana Arabaa akkamitti akka ijaaran mahandisoonni hedduutu beekaa jechuudha. Isaan kana jechuun goloota madaamii keessatti wantoota garaagaraatu jira. Mana isaanii keessaa kan socho'u kan hojjetu hundisaatu elektirikiidha malee qoraan akka Itoophiyaa sanii miti. Egaa akkasumas ta'e immoo haalli qilleensa isaanii qilleensa biyya kanaa takkaayyuu gizee oo'i dhufee sobeetillee keessa bubbee makee galgalumallee hin qilleessa waan nama garramu. Mana akka seera Itoophiyaatitti namni mana taa'ee gaaddisaa manni ni hoo'u ni qorra jechuudha. Akka nu biyya keenyatti beennutti. Garuu manni biyya Arabaa hoo'aa miti qilleensa takka of keessaa hin qabu. Daqiiqaa takka taa'uu hin dandeechu. Baay'ee hoo'a jechuudha. Sa'aatii kanatti baay'ee hoo'a buuseera. Akkuma qorra buusee qorra haala saniin nu fixaa ba'etti oo'illee akkasumatti dhufeera. Dhugaan isinitti himaa anamma yeroon ganama hojjedhu akka tasaa dhiisii yoo hin cufe yookaan minkeeyyifa yoo hin cufe baay'ee hojjechuun dadhaba jechuudha. Bakka hafuurri kuna keessaa dhumata. Beezawee kushiinaa yookaan chikinii keessaa minkeeyyifa hin qabu jechuudha. Gizeen nyaata hojjedhu kushiinaan ibiddaa oo'aa dhugaan isiniin jedha. Kanan du'e kanan hafuura baafachuu dadhabeen kushiina san keessaa ba'a jechuudha. Egaa sumarraan illee immoo yeroo darbe torbee darbe keessaa minkeeyyifa yookaan dhiisiin kiyya kuni
qilleensa qorraan dabarsu. Yeroon banutti sagalee wayiitti dhageechisa. Sagaleen inni dhageechisu suni sagalee akka iyyaa wayii malee tokko qilleensi jedhamu keessa hin jiru. Ani immoo akkasumattuu waan irriba rafuu hin dandeenyeef nan bana. Yeroon ibsaa dhaamsee dukkanaa itti ni qorran jedhaa haala sanii nan rafa. Guyyaa tokko halkan keessaa nan rafa. Yaa namni rafeef namni du'e tokko jedhu gizee tokko moodu akkas ta'u ho'i biyya kanaa immoo sin raffisu jechuudha yoo sitti ho'e. Akkasumas immoo bookeen garaagaraa ho'aan wal qabattee dhuftee nama ciniintee jechuudha. Akka carraa odumaan rafaa jiru bookeen dhuftee magixxin gootee harka kiyyarra na ciniinte baay'ee na dhukkubsite jechuudha. Yeroo kana baannanee yeroon ka'u qaamni kiyya kuni bishaan jiksa. Baay'ee dafqeen jira. Yaani nama waanan ta'eef hojjechaa waanan ooleef dadhabee gadi ciisnaan hirribna fudhatee garuu ho'aa. Ho'aa uumamaatirra immoo minkeeyyifa banee ho'isaa kan dabalame gidduu sanitti dhugaan sinitti hima guyyaa sanii bookee sun odoo na ciniinuu baatte anuu lubbuun kiyya hin bulanatti fakkaatu. Yeroon irribaa ka'ee baannanu kifiliin kiyya nama ibiddatti bobeechan malee ibidda hagasin ho'u jechuudha. Kifiliin nama taa'ee sinii taasisa kun baay'ee ho'ee ani yoo nan of tuqu kafanni kiyya ofirraa baasee namani miicuuf qassaalaa keessa godhee bishaan itti gadi naqe akkasitti bishaan irraa gadi nama jechuudha. Dhugaan sinitti masila maalan ta'e rafeen ofirratti fincaa'ee hin jedhe jechuudha. Rifaatu keessa darbeetu. Inna yeroon akkana laalu minkeeyifni kun jechuudha bakka dhoowuu malee oomtu sana. Ho'i akkana. Achumarraanii xiqqoo ishii iddoon isaa ol dheerata akkuma argitan jechuudha yookaan mul'atu ta'e tiras jira. Kunno laala ol dheerata. Iddoo sanitti iddoo nama sin argisiisee kanatti jechuudha soorii. Iddoo kana ol dheerata jechuudha. Yeroo kanaanii kersii akka argitan kana isarra dhaabbadhee tanan isarraan immoo qassaalaa argitan kanarra dhaabbadhee tananii ol ba'e jechuudha. Qaxxituman ol ba'ee tanan yeroon harkaan qabu inni boba'uuf xiqqishuma tafe jechuudha. Ho'i ofirraa na darbe jechuudha. Akkanatti xiqqishuma harkaan xunnaan ho'isaa ofirraa na darbee jechuudha. Yeroo kana gizee sanitti halkan keechaa akka biyya kanaatitti sa'a 3 jechuudha. Sa'a 3 sanitti isaan rafanii jiru waan ta'eef deemee itti himuu hin danda'u. Maalan godhee murteen koo isa dhaamsuudha waan ta'eef nan dhaamsee ofii kiyyaafis kifiliinis baay'ee ho'aa sim jedheen kutaa kiyya keessa taa'ee tsalootii godhee sim jedheen taa'ee jechuudha. Akka carraa intarneetas galgala waan cufaniif intarneetas hin qabuun ture. Innaa yeroo kana maal ta'ee ganama jechuudha yeroo bariituun itti himee jechuudha jaratti. Yeroon itti himu gara galgalaarra sarraatinyaa fidan. Yeroo sarraatinyaan laalu osoo haala kanaan baname jedhe. Shiboon isaa keessaa kan laallee jira mahandisoonni kan hin beeku waan ta'eef silaa kun hin boba'a. Boba'uuf xiqquma tafe. Garuu rabbi immoo sin oolcheera jedhee mahandisichi himee dhugaa isa kana hojjechuuf yoo xiqqaate sa'a 5 olitti fudhate jechuudha mahandisichatti bakka inni xalafamee gubbaarraa dakaa iddoo garaagaraatti as takaakkalee haarawatti deebisee minkeeyfaa isa qilleensa dabarsu san taasise jechuudha. Yoon kana isiniin jedhu isini jechuudha yemadaan dhimamoችን keessattuu warroonni haarawaa dhuftanii waa'ee kanarraa sirriitti beekuu dhabuu dandeechu. Yeroo kutaa keessan keessatti yeroo isa bantanii qilleensi qorraa isa keessaa hin bahu ta'ee isa bantanii kutaan keessan hin qorru yoo ta'e inni sun rakkoo akka godhate sirriitti beekuu qabdu. Rakkoo waan godhateef irra deddeebitanii banuu osoo hin taane madaamii keessanitti himuudha. Yeroo madaamii keessanitti himtan madaamin immoo mahandasicha fiddee laalchifti jechuudha yookaan immoo sarraatinyaa jechuudha. Malee osoo inni ho'aa jiru zim jettanii yoo bantanii rakkoo dhoowullee namatti fidaa jechuudha. Yeroo dhoo'e kana namni rafe akkuma duratti isinii himuu yaaletti namni rafee fi namni du'e tokko namni irribni satatu godhee fudhate yaani irribni hangafa du'aatii jedhama. Maaliif akkana jedhama beektu? Irriba yoo raftutti habjuu keetiin biyya faagaltee iddoo garaagaraa deema jechuudha namni irriba rafe. Garuu of hin beeku dhuguma bakka san waan jiru iddoo san waan deemitti fakkaataa mitiire garuu immoo ni deebita ni galta.
Duuti garuu achumarraa si fudhattee waa si hambistuuf quxisuu taate jechuudha. Irribni si deebisa. Duuti garuu nama fudhatti. Haala saniif abboonni keenya irribni hangafaa duutii quxisuu dhadhanii itti kan moggaase ana osoo hin taane abbootarraa hin dhagayan. Innaa kanaafuu obboloota kooyi gola madaamii keessatti yaa waaqa nu eegu ni qabna. Waaqayyoon nu gatee nu gatu. Anas guyyaa san maaliifii waaqayyo na eegetti fidee boo keessan akka ishiin na ciniintu taasise. Irriba hamaa keessan jira. Dhufteetuma ishiinillee akkasumatti hammeenyumaan akka nama aariin irraa qabdutti na ciniinte dhugaa isinitti hima. Ani sa'aatii sanitti aaree tanan bookattii soqofan ibsa bane jechuudha. Yoon of laalu garuu ni bishaan. Bookattiin illee baay'ee na diibechite garummoo ani bookattii nan dagadhe jechuudha. Inni beektu yeroo bookeen nama ciniinte bakka ishiin nama ciniinte san baay'ee nama nyaataa nama hoosisaa makaranyaadha jechuudha ishiin. Innaa kana fakkaata. Kanaafuu haala kanaan gola ormaa keessatti yoo of eegan wanta baduufis hin qabu jechuudha. Egaa viidiyoo kanarraa waa baay'ee hubattu jedhee tanan yaada. Turtii na wajjin gootaniif ulfaadhaa galatoomaadha. Egaa hanga viidiyoo biraatii walitti deemti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Viidiyoon kiyya immoo yoo isinitti tolee laayik sheer gochuudhaan gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Turtii na wajjin gootaniif galatooma.